chaansii isa dhumaa yaalaa kan jedhu yaa'u anaaf giiftii gidduutti chaansii isa dhumaa jechuun illee natti ulfaata xiqqoo gan no waan inni godhin beektaati beekontu masaa waan inni balleessan beektu akkamittiin akka inni qaanessan beektu giiftii isheetti dhufuun hin barbaachisu makko isheen maal gootee akkasin jedhu ati waan beektu hin qabdu akka istiin hin dubbatini ara maaf hin beektu ana ko waan gaarii qabaadha giiftii akkas mitiin yoo akkam jirtu ummata qashtii nageenya badhaadha isiniin jira galata rabbi guyyoota lamaan kana anaa fi giiftii gidduutti wantoota uumamaa turan hundi keessan argaa turtanii yaa'u rakkina mataa korraan kan ka'e balleessaa guddaa hojjedheera yaa'u nama waan ta'eef balleessuu nan danda'a namni akka waanuma feetote illee namni akkasitti disrespect ta'uu hin qabu so taayimii sanatti ani waan akkasii yaadee waan hin beekneef waan akkasii uumama jedhee waan hin yaadneef akkas godheera yaa'u tokkoffaa miidhama duraan miidhameetu akkan akkas dubbadhu na godhe saba sanaafidha malee waan biraa yaadee wanta tokkoof miti na hamma danda'utti immoo dhiifama ishee gaafadheen ture garuu isheen immoo dhiifama naaf gochuuf eeyyamamtuu naan taane maaliif akka isheen dhiifama naaf gochuu hin barbaanne naan galle balleessaa namadha yommuu taana namni kamiyyuu taanaan balleessaa nama balleessa garuu balleessaa isaarraa baratee dhiifama gaafate nam tokko dhiifama ta'uufii qaba jedhee yaada akka kotti anna isheen dammoo dhiifama naaf gochuu barbaadde yaa'u akkan ishee miidheeru baay'ee akkan ishee miidheeru nan beeka atoo isheen natti himiinu ani keessi kunatti anna taayimii isaanii kan safar isaanii deemee ishee arge siisterii ishee faana haasa'ee siisteriin ishee akkas ምናምን itti ከዛ ሲስተር ሻዋን ከበጁፍዳ ከንሽኒ ታይሚ ሰነ ባቲን አታሶፍቴቹ ማለት ታይሚ ሰነቲ አታሶፍ ፍደን ቀብዱ ቱርቴሽ እና ያው ባይነት ደጋሚ ረከነው ማቆት ሽን አንገ ከነ ናታቲ አኔ አከስተው ግሬሽን ባይ ዋን ደበሩ በቃ አኒ ዋኑ ባይ ደበሩ ነው ጀዴ ባሌሳ ኩራ በረዴራ እና ሀረስኪ chaansii isa dhumaa yaalaa kan jedhu yaa'u anaaf giiftii gidduutti chaansii isa dhumaa jechuun illee natti ulfaata xiqqoo gan jira miti carraa isa dhumaa hiriyaa ishee wajjiniin naaseen ture har'a yeroo baay'ee naannoo kana bakka bashannanaa naannoo kana uftinna hiriyaa ishee waan xiqqoo samoona kana ishee dabbaree jiruuf hojii isa kaan illee hojii hojjettullee badaa dhaquun barbaadu ምናምን ጋር waan shinneettiif xiqqoo hooka si godha ምናምን hookii baana ምናምን jedheen ishee fuudheen baa manaati ati immoo taayimii sanatti eegdee wal faana haasoftu waltiin araarsa ምናምን waan ishee jetteertu isaan dhufaa jiru isaanitti nan eega yaa'u hiriyaa ishee faana haasoeera waan hundumaa isheenis waan gidduu keenya jiru waan hundumaa waan beektu jechuudha na waaqayyo na gargaaru wanta kan biraa waan hin jedhu qabu እና isheen amma hiriyaa ishee faana dhufaa jirti iski ishee eegeen har'a ifama ishee gaafadha jechuudha baay'ee ulfaata xiqqoo naatinis amma gaafan taayimiin viidiyoo jedhu kanarratti baay'ee na dhukkubaa jira yaa'u cinqatiinis jira tokko tokkos jira ምናምን ግዴታ ifama ishee gaafachuu waan qabu fanan hiriyaa ishee faana odeessee dhufe na iski amma hiriyaa ishee faana mashiin dhuftutti naannoo kana keessa zorri jecha isaan eega iski yoo isaan dhufan immoo isaan faana kan walitti deemnu ta'a anna iski wal faana malaalla naannoo kana keenya irra jedhan amma yaa'u isheen na dawwalte hiriyaan ishee jira naannoo kana keenya irra maamneette anna har'a yaa'u carranaa irratti jedhee yaada yoo inni kaanaaf illee seeraan nafaan odeessiti jedhee yaada yaa'u namni ግን balleessaa isa baree dhiifama nama gaafate innaan normaalidha jedhee yaada yaa'u xiqqoo shamara gaafa ta'an immoo amala dafanii aaru amala waan xiqqootti mufachuu qabu saba sanaan beeka yaa'u saba sanaafidha yaa'u xiqqoo ishee akka dhiirris xiqqoo isaan kadhatu naamni barbaadu waan akkasii waan jiruuf natti fakkaata na yaa'u viidiyoo darbe irratti kaballaasheen na kabalte waan addaadha yaa'u maalifaanis obsuu waan qabuuf dirqama ko waan ta'eef jechuudha na ulfaataadha haalli jiru sorry dhufaa jiru yaa kutaakee yaa addeenyaa na xalaakee
kan dukkanu ifa ta'uufi garrarraera ol dachaase adarake lafa tuqee bifa baduufi yaa kutaa kee yaa addeenya naxalaa kee kan dukkanu ifa ta'uufi gadi bu'eera ol dachaase adarake lafa tuqee bifa baduufi naxalaan kee shaamaa dhokse si jala. كمل Nagaa keessa jirtu baddaniitti Durastoore. ibsi Kanaaf illee filamuun mana namaa. Mariiffachiisuu ta'een sitti hunduma. Bakka deemnu qabna naan jennu kan itti namaa. Bakka deemnu qabna isa eegalu. giifti shefaan walitti buuni jedheenidha. Maal akka inni godhe wallaalte moo? Beeka hunduma isaa biroo naasoftu haasaadhaan wanti hin furamne hin jiru. Ani fin waan haasa'u qabna haasofne xumureera. Si maal si galu eessatti wal beektan isaa wajjin akkasii ta'e ishee noo giifti akkas miti mukkooti maaf akkas taata amma mokkara ishee dhufte. noo dirqama si arguu waan hin qabuuf intin ishee jedhe malee isheen balleessamtu kun qabdu si gala miti anatu giifti faana wal arguun qaba akkas akkas jedhee ishee mariisenaan haala kanaatti intin jedhe si gala miti Engadda politikooti bilbilte. Isiin jedha amma immoo isa dhiiste. Mana dhufuu dhiiste karaa isheetiin. No waan inni godhe hin beektu ati. Beeka hunduma isaa waan inni balleesse hin beektu. Akkamittiin akka inni naqaanes hin beektu. giifti isheetti dutuun hin barbaachisu mokko isheen maal goote isheen akkoo akka noo akka nuti araaramnuuf malee isheen maal goote Ishee faana kan hin barbaadu sadhaan. Faana isaan jiru. Ani kan hin barbaadu akkasii walitti araaratan. Natti nimtuutu mana hin bahin. noo giifti akkas miti hin baatu kaashattee manaaf naan baatu yoon sitti mee kanaaf fedheen tolan jetta turte tun sitti meera ta'e ani dhiifamsi gaafachuu qaba waan biraa miti giifti Dhiifama dheengadda na gaafatte dhiifama sii godheera. noo ko dhiifama akkoo garaa kiramte akkas taanaan ishi dhiifama naa goote taanaan gaafa bilbila siif dawwal maaf hin kaachisu Barbaachisaa waan hin taaneef. barbaacha maaliif hin ta'u nuuf si gidduutti akkas dhageefti waan dudu maaliif akka salphaatti ilaalta waan dabarsinii dhufnu hundumaa akka salphaatti ilaalte haa uffatte waan duma Situ akka salphaatti ilaale. Ana miti. ani waan akka Situ salphisee ilaale. Yesuun salphisee ilaalee jirti akkas irra deddeebiis gaafadhaan dhiifama. aan akkasitti na yaadadhu dhugaa akkasitti Isheen akkoo wanta goote hin qabdu makko siin hin gifti Kana caala maal gooti? ishee faana akkoo waan jechuun qabdan anatu ishee rakkise jennaan si amee qarra deddeebi'e waan furmaatu godhachuu danda'udha. Sin ilaallatudha. Wanti beeku qabdu sin ilaallatudha. ay gifte akkoo ishee anatu faana haasoo hin makko isheen maal goote natu waan dumaatti odeessin makko Ana masi faana haasa'an jiru. Haadha balleessaa ishee faana haasa'aa jira. gifti dhiisi madatu waan dumaa ani dubbachuu na turfaata yemir waan akkasii amma kanatti ko aaruun hin barbaachu bakka nama barateedha nuti dubbannee ko furuu dandeenya waanta jiru hundumaa Haasofneerra. Yeroo darbe haasofne miti. ishi maaf akka dura keenyaatti hin deebiin uummanni kun amma akka nu jaallatu beekta wal faana deebi'a wal faana bareeddu namnu jedha uummanni ati garuu ignoor bakka waan ufee siin hin gifti tirbadhu ka maaliif hin callu dhiifamsi gaafachuu kootu balleessaadha natti mika dhiifamsi gaafachuun koo balleessaadha Balleessaadha yooman jedheen. Anna maafi dhiifama naaf hin gooture maaf garaa dhiifamaan qabaattatu Dhiifama garagaraa jira. isheettiin dubbatiin isheen maal gootee giifti siif yaaddeeti isheen akkoo nuuf yaaddeeti malee waan biraa miti isheen wanti ishee laallatu hin jiru makko osoo nama siif yaadu miti ta'e koo isheen hin barbaadne maal jettee ignoor si gochuu dandeessi si gale miti Baay'inaaf yaaddi. Akkasin jedhe. Ati waan beektu hin qabdu akka ittiin hin dubbatiniin. aara maaf hin beektu ana koo hundumaa Beeku hunduma isaa safsiseera bareechee beeka. Yeroo gaarii qabaadha. akkas miti maaliif akkas taataa qoy ara waaltee tokko jedhee Ati maal taateti?
Arinjee kun bu'aa buusu qabu bar. Ati miira isaa qofa dhaggeeffataa jirta. Sabni akka istiin dubbatu qofa dhaggeeffataa jirti. Asumni ramaa hundi Isaan siif nama hamaadha ishinatti kan qofa. Ummata kana duratti ummata kana duratti sanaan hamaa nan godhin jechuun ko bakka ani siif hamaa yoo miti dubbadhu. Ani siif nama yaraa yoo miti jechuudha. Nama gaarii yoo siif hin taane dubbadhu akkasidha jedhiiti. Hir'ina yoo qabaadhis hir'ina kun natti. Ani hir'ina ko baree dhiifamsi gaafadhe miti. Kan biraa yoo qabaadhis kanadha jedhiiti natti miti. Aannan sirreessa. Wanta danda'u hundumaa. Kanaaf nama hamaas miti. Nama gaariidha. Ulfaadhu galatoon kan biraa homaayyuu siin jechuun danda'u. Deemtamoo turta? Ina rifatin maal taatee maal akkas taatee? Deemtamoo turtaadha? Deemna qabulumaan deemna akkuma waliin dhuftee waliin deemna ina rifatin. Deemna jettee deemna? Deemna. No gifti ndi naannoo asitti na deemta. Sitti tola garaa makeetti. Sitti tola natti mika. Anammoo homaayyuu dubbachuu barbaada. Isi bakka ofiisee dhaggeeffattu sedhaaf seeruu danda'a. Ani bakka jedhamti namni akka balleessaa isaa baree amma dhiifama gaafatetti maali? Itosti akkas goota yaatama. Garaa dhiifamaa. Isiinis miidhamteetti baay'ee waan baay'ee dabarsite akkas. Baay'ee miidhamteetti barsiinsa akkati yaaddu kana miti. Waan uffataa dabarsite jaalala seensiif qabdu beekamaadha. Baay'ee miidhamteetti. Waan ulfaataa dabarsaa jirti gidduu kana maal jedheen sitti maa dhugaa ulfaataadha baay'ee. See wajjiniin qixxee ta'uun qabdu sii galamni. Ay ani koosa inni sirriidha ግን hamma kanaatti itoo man hamaati waan hamaa hojjedhi dhiifama naa gochuu namni ko wanta wal faana dabarse yaade ko dhiifama waliif godhi sii galamni. Sirriidha. Bakka amma kanaatti nafaana haasoof fedhan qabdu. Isheen amma akkasitti hubattudha jechuun baay'ee sababaatis gochaa tokkotiin baay'ee sababa arteefi akkasitti hubattu si'is. Seegalamni ati obsuu qabda yeroo kennuufi qabda itti yaaduu qabda. Ay bakka jechuun ko kana dura san waan baay'ee argite beektati. Gwaadinyaa shi waan taate sii galamti. Amma kana booda ani baaldhaasaa amma kanaatti bakka jechuun mooraalii ishee kana booda dhiifama ishee gaafadhe akkasumas kadhachuun qabu nama. Dhugaa isaa hin dubbadhe jechuudha. Isheen immoo akkasii yooti dura deddeebitee dhiifama gaafattee malee haasofsiistee malee. Ani ko silkiitiin meeqa kan dawwal beeku meseejiidhaan. Gaamni bakka inni seedhaaf gaamiti akkati gochaa jirtu kun seetti mul'ataa jiru. Ani ko baay'ee aartiitti baay'ee. Kun naa gala ግን galgala bakka nama buusii halkan baay'ee haasofna wajjin. Anaaf kun agala sisteriin shallee natti himtee turte hojii kan hojjechaa jirtu naanis jira. Hojii sanallee dhaabuuf naamni akkasuma taate anneetti ani immoo akka isheen dhiistu hin barbaadu sababa kotti waan ofirraa akka isheen duuba deebitu hin barbaadu waan dhumaa irratti ani hojii irratti gaafa isheen mul'attee baatee hojjettu natti tola gar malee jechuudha baay'ee man barbaada ishee faana baqqaanna yeroo kenniif bakka yaadu jechuun akkamitti ani bakka kana booda bakka iski ofii mashee of dhaggeeffattee yeroo masheetti haadhu yeroo kenniif ati saasubsiisi seeraan akkasitti tun taani seeruu waan ta'eessanii haasa'uu qabdu bakka malee waan furamu maata qabu ni wanta caalliseen keessattuu sulfaataadha baay'ee. Ati na hubatta jedhee yaada machiis. Sin hubadha garuu seenis miidhamteetti bu'aa qabdi seenis akkuma si biratti baay'ee. Danda'ee yaadee nama waan anteef balleessuma isheenis hin balleessiti mukko. Balleessiti garuu atis karaatti balleessite ulfaataadha baay'ee. Baay'ee miidhame baay'ee waan hin eegne accept waan hin eegne argite bakka kanaaf ifatte baay'ee. Satama maal naa gochuu dandeessi jechuun karaa kee. Ana mana na haasofsiisa amma humna kooti na haasofsiisan na dhageesse maalan godhate kanaan ishee na dhageesseef waan na dhageessus natti fakkaatu. Nama dubbachuu natti ulfaachaa jira bakka waan baay'eetu keessa ku. Isheen amma deemteetti an akka itti fidee nuti beekamu iddoo biraa deemna dhimee ana manatti haati baay'ee rakkoon qabu ni rakkoon qabu garuu akka sirreessuu qabda baay'ee keessa. Anamma ko waan dubbadhuutu natti ulfaate bakka maal akkan jedhu jiramti. Amma ishee dhiifamiduu waan ga'amni bakka gochaa gaarii. Maal godhuufi
Jiramni bakka ittuma dhiyaatta bakka atuma seen akka istaatee jirtu iyyuu narraa natti haartee jettee raafagachuun qabdu bakkaati. Jiramni natti qabamteetti jettee sichi kanaan booddee maalum godhattee dhiisuun qabdu kaati. Gochaa gaariidhaan isee kiisuu qabda waan ta'eef. Ani ko waan tan godhutu bakka jiramti. Dhiifamaatiin ala maal gochuun danda'a? Ani ko qabeenyaatiin yookaan horiitiin waan ta'e ko birrii baastee mana waan ta'u. Yaadi keessa irra dhiifama gara namaatu jira. Bakka gaheen ani qabu dhiifama gaafachuu qofa dhisi godhu. Waan biraa maal jechuun maalan jechuun gochaa biraa gochaa gaarii biraatti agarsiisudha. Shamma maalan godhan ani ko akkas godhi yookaan akkas ta'e tooshineetti sirriidha. Kanaaf dhiifamaatii ol waan godhus maatiin kos warran viidiyoo kana ilaalaa jirtan kana godhi kana jettan nan godhan. Balleessaa ko bareeda dhiifama gaafadheera. Kana godhi kana sirreessi kana jettan sirreessuu nan danda'an. Waan barbaadan natti himuu dandeessu. Ani bakka keessumaa immoo bakka hojii hojjechaa jirtu akka isheen dhaabdu hin barbaadu bakka. Taayimii kana akkasidha siistariin ishee nan dhaabu naam jechaa jirti. Waan akkasii odeessaa jirti waan ta'eef anuma sana akka isheen gootu hin barbaadu. Baay'ee bakka hojiitti dhamaateettudha. Hojii yeroo ishee baay'eetti dabarsteettudha. Hojii ishee akka isheen dhiistu hin barbaadu. Bakka itoo mamma fee natti miidhamtellee bakka hojii ishee hojjechuu qabdi. Sababa kootti immoo namni kamiyyuu akkan hojii isaa dhaabee gadi bu'u namni hin barbaadu. Maaliif ofirratti argeeran maal akkan ta'e sababa namaatti hojii korraa gadi bu'ee iddoo korraa gadi bu'ee waan dhumaa dhiiseen ture. Waan an beekuufidha. Sababa sanaafidha bakka har'as boorsanii deddeemin dhiifama ishee gaafa mana isaanii nan dhaqa beektati. Bakka mana isaanii illee gaafa dhaqu bakka privacy sisterii ishee kan jedhu naam bakka eeguuf naam kan jedhamuuf viidiyoo naam gartiin sinii waraabuu qabu. Sinitti agarsiisa ture hunduma isaa waanta jiru hundumaa jechuudha. እና bakka gaafa akkasti waan dhuma baasee dubbadhan bakka takka takka ofittis gowwaan ofii koos gowwaaf ittan fakkaata. Si ganin ta'e waan dhuma beeku akka nama hin beekne gaafa hin ta'u. እና sababa kootti samaati shifaan wal Kun qabkan keessa hin jiru. Sinimtu fiksii godhaa malee. Na guddaa galatoomii waan hin jedhu qabu. Kana booda maatiin YouTube keenya kan baruu qabdani kun viidiyoo keenya dhumaadha jechuudha. Har'a booda waliin arginu. Yoona argitanis yoon kan biraa viidiyoo hojjedhe yookaan nama kan biraa faana yookaan qofii kun argitu jechuudha. Kana booda naaf giiftii gidduu kan jiru viidiyoo dhaabbateera jechuudha bakka. Bakka kana booda shimaalan godhan dirqama si galeeti. Waan borsirrachuu danda'udha waan ta'eef maatii keessa borwaa walitti deebitanii tarra akkasichuun qabdu. Anoo bakka kana booda bakka akshatti ignore nagoote namni respect nagoote deemte bakka. Iko akka disrespect nagoote jetteetis immoo akkasichuun qabdu kan jechuun sirrachuu danda'a maal ta'e. Natti fakkaachaa jiru. Akka jechuun al takkaallee haa tokko bilbilas namni namarraa kaasamu ko. Si adigdamii meeqa gaafa ndawwal ko al takkaallee bilbilli narraan ka'u. Al takkaallee haa tokko bilbila narraa kaaste ko sookee. Bakka meseejiin deebistu meseejii takkaa qofa na barreessite bakka. Waan naagooti hundumaaf galatuun bakka takkaa bicha na barreessite. Amma kanatti nama hamaadha jedhee of yaadeen beeku kan tokko illee. Akka maasaatiin bakka wal hubachuu dhabuudhaaf mee hiriyoota kiifaa biraa namoota biraa suusiisa. Jechuun jiramee namoota gurguddaa nama walitti sinaarsuu danda'u. Anaan maal na dhageessu bakka gara isaa gortee naan jettee mayyoon kana caalaatti dubbadheesi sirra gortee naan jetti. Eegalamii anaan hubachuu dhiistee isa hubattee naan jetti. Kanaafuu namoota biraa kun carraa keenya dhumaadha. Maatii keessa ani kana caalaa wanta dubbadhu hin qabu. Baay'ee na gargaarteetti dhugaa dubbachuuf bakka giftiin akkam taate waan akkam goote minaam yoo baay'ee isheetti nan gaafadhanna amma dubbadhu wal na cinaa dhaabbattee Rakkoon qaba maaliif? galata wanta jedhu waan biraan qabu. Guyyaa gaarii. እና waa baay'ee isaa dubbachuun barbaadu. Sababa kofettee shanillee giiftii faana walitti buute. Makanaatti nama hamaa ta'a jedhee of yaadeen beeku. Har'allee ani dhufee nan akkas taasu itoo baay'ee na dhukkubaa jiru bida. Na bakka jechuun hojii kootti baay'ee mangadde bakka. Makanaatti bakka dadhabaa ta'uu kun of baarii.
bakka dubbachuun natti ulfaata. Anamma bakka hiriyaa ishee biraa abadheen akka tintinii jedha kan jedhu irraa kan ka'edha malee baay'ee bakka antinna jedheera. Natti dhaga'ameera. Keessumaa immoo gaafa fuula ishee argu bakka baay'ee na dabbara. Bakka giiftii akkas taatee arguu manna bakka maal ta'a natti affeerate bakka dubbachuun koo bakka baay'ee natti dhaga'amanna. Dubbachuun ulfaata.